harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastotootaa hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtoo nagaa jirtoo nagaa kun galata waaqayyoo akkasumas viidiyoo kana yeroo baay'ee ijoollee baay'ee jechuudha viidiyoo kana baay'ee galakkisaa turani Ainuma narqee jechuudha garuu ani mucaa kana dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon dhaqa yeroon viidiyoo isaa minaamin argu baay'een isaa dannaqa jechuudha maaliif namni Itoophiyaa keessa taa'ee waan akkanaa waan gaarii kana hojjetu hin jira osoo akka obboleessa kootii kana waaqayyo na godhee jire nama hawwa jechuudha maaliif nama kufee gargaarii haadholii abboolii kan beela'an kan eeguutiin gargaarii bira dhaabbatu dhugaa beekan obboleessa akkanaa yookiin ilma akkanaa waaqayyo si obboleessa akkanaa yookiin abbaa akkanaa ijoollee ofiitiif illee abbaa akkanaa haadhaafis immoo ilma akkanaa waaqayyo namaaf haa kennu garuu dhugaa waaqa baay'ee nama asaazana jechuudha obboleessi keenya kun har'a dhukkubsatee mana yaalaa keessa ciisuun isaa inni garuu gizee fakkeenyaaf maanguddoowwan haadholiin beela'anii karaa irratti kufanii akkasuma abbootiin beela'anii karaa irratti kufanii mana dhabanii wantoota baay'ee rakkatan bira dhaabbatee ayizoo jedheeni harka qabee kaasaa ture dhugaa hundi keessan haala kanaaniyyuu hundumti keessanuu dhugaa waaqayyo obboleessa keenya waaqayyo si amaanu jedhaatu waaqayyo kadhadhaa fi akka amantii keessaniitti maaliif namni kun nama lammii isaatiif jedhee osoo beela'uu osoo dheebotuu yaaduu nama lammii isaatiif jedhee dhugaa maaliif karaa irratti namoota kufan wajjiniin taa'ee nyaatu baay'ee garaa nama nyaate jechuudha hundi keessaniyyuu akka amantaa keessaniitiin kiristaanas kan taatan musliimas kan taatan amantiin biraatis waaqayyo si amaanu obboleessa kooyi maaliif namoonni baay'een gizee baay'ee maallaqa nama gargaaruuf kaatu jechuudha dhugaa maallaqni nama gargaaran bu'aa hin qabu jechuudha obboleessa koo waaqayyo si amaanu gaafa jette nama tokko yoo dhukkubsate yookiin obboleettiin kee tokko dhukkubsatte waaqayyo si amaanu gaafa jette waaqayyo sirra bulee ishii sammaaruu danda'a jechuudha sababa saniifiyyuu hundi keessanuyyuu waaqayyo si amaanu jedhaani obboleessa keenya kanaani bakka jirtaniin akka amantii keessaniitti obboleessa keenya kanaaf waaqayyo kadhadhaa waaqayyo obboleessa keenya kana nuuf amaanu maaliif ifa haadholeetii ifa abbootiiti jechuudha mucaan kun ifa abbootii kufaniiti ifa abbootii dadhabaniiti ifa haadholee dadhabanii ifa haadholee kufaniiti jechuudha namoota mana hin qabneef namoota mala hin qabneef nama mana ta'ee kam dhugaa wantoota baay'ee godhuufii danda'u gizee tokko birriillee yoo qabaatan birriin ba'een hojjetu jechuudha garuu namoonni akka isaa kun lammii isaatiif nama isaatiif osoo nama addaan hin qoodin kun jaarsa kun daa'im kun rakkasaadha osoo hin jedhin kun ortodoksiidha kun musliima kun amantii biraati osoo hin jedhin nama addaan hin qoodne jechuudha silazaa hundi keessanuu akka amantii keessaniitiin waaqayyo kadhadhaa fi waaqayyo isaa amaanu maatii isaatiif harmee isaatiif yookiin haadha manaa isaatiif yoo qabaate ijoollee isaatiif waaqayyo isaa amaanu namni kun nama ganaa ol guddatu obboleessa keenya waaqayyo si amaanu waaqayyo bakka jirtutti si amaanu miratii isaa siif haa ergu fayyitee immoo akkuma duraanitti deebitee warroota mucaan keenya yoof nuuf deebi'ee jidduu keenyatti nuuf deebi'ee jedhanii si eeggataniif haadholee warra rakkattoota saniif abbootii rakkattoota saniif fayyitee jidduu isaaniitti deebite akka duraanii sanitti haadholeewwan kee abbootii kee obboleewwan kee ayizoo siniif jira jettee harka qabdu waaqayyo si haa taasisu obboleessa koo isinis immoo waaqayyo obboleessa keenya nuuf maarii jedhaatu waaqayyo kadhadhaa fi maariin waaqayyo tokkicha sila ta'eefu akkasuma waaqayyo immoo obboleessa keenya nuuf haa maaru obboleessa keenya waaqayyo si haa maaru kan immoo
fayyitee gidduu keenya keessatti deebitee akkuma duraanii kan rakkate kan beela'e kan dheebote dhiiba baastu ammallee Waaqayyo si haa gargaaru siin jechuu jaalannaa. Akkasuma viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuun hin irraanfatinaa. Waaqayyo obboleessa keenya nuuf haa maaru jedhaatu Waaqayyo kadhadhaa fi laphee nama tokkootirra bulee Waaqayyo nu waan rakkina keessa jiru dhibee dhibamne keessaa fayyuu dandeenya. Rakkina keessa jiru keessaa nu baasu.